Uummanni Oromoo fi Itoophiyaa hundi bara haaraa 2016 baga nagaan geessan jedhan afyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahman seera uumaa fi uumamaan dirqamanii baatiiwwan dabareen wal jijjiiraa ce'umsa birraa dhugoomsu ganni waqtiin roobaa wayita bahuuf jedhutti dacheen magariisaan badhaatee birraa simachuuf yerootti qophooftu qaammeen baatii addaa riqicha jijjiiramaa ta'uun gannaa fi faaya barii birraa gidduun mul'attee as baati. Guyyoonni qaammee taateewwan gurguddoo bara keessa ceene kan nu yaadachiisan mul'ata. Hawwii fi abdii baratti aanuuf qabnu qabannee waqtii haaraa mallattoo quufaa fi ce'umsaan beekamu birraa akka bakkalchaa barii goobanee as bahu simanna. Bacaqiin gannaas qooree roobnis qaqallatee uummanni booqaa birraa arguuf ililliin birraas daraaree asheetuun dachee faaya addaan badhaasa. Carraaqqataa jiruu fi jireenyaati dukkanni ifaan doofummaan barnootaan jibbi jaalalaan garaagarummaan waloomaan hammeenyummaan dhiifamaa fi gaarummaa dalaguun bakka wal buusee bara haaraa simachuuf qophii irratti argama. Ummata keenya waliin gurmuu tokkummaa tokko jalatti hiriiruun waan karoorsine waliin raawwannee imala badhaadhinaa Oromiyaa fi biyyaa mirkaneessuuf hojii qabatamaa keessa jirra. Galmoota ce'umsa naannoo fi biyyaa dhugoomsan qabannee hojii bara darbee hojjechaa turreen gaaffiiwwan misoomaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojiiwwan nageenyaa fi ijaarsa sirnaa ce'umsa dinagdee fi hariiroo dippiloomaasii keenyaa cimsuuf hojjetamaa turan utubaalee gurguddoo mul'ata biyyaa fi naannoo keenyaa dhugoomsan ta'anii argamu. Keessumaayyuu ijaarsa sirna dimookiraasii dagaagsuu bulchiinsa gaarii mirkaneessuun dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamannee misooma ariifataa fi walitti fufiinsa qabu galmeessisuuf inisheetiivota adda addaa jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiruu danda'an bocuun hojiin bara darbeetti milkoofne bara kanaaf ammoo muuxannoo ta'ee bu'aa caalmaaf kan nu onnachiisuu fi qormaatilee imala keenya keessatti nu quunnamaniif dawaa ta'ee tajaajila dantaa dhuunfaa fi garee muraasaa kan sabaa fakkeessuun dheebuu aangoof qaban qaxxaamuraan milkeessuuf abjuu maseenee qabatanii gamaa gamanaa sabaa fi amantaa dahoo godhachuun kan socho'an gareewwan finxaaleeyyii dhugaa waloo waliin qabnu cinatti dhiisanii hawaasa nagaa fi tasgabbii dhorkuun daandii furmaataa kan isaanitti fakkaate ergama diigumsa biyyaa qabatanii sochii taasisaa jiran qolannee obbolummaa dagaagsinee walqixxummaa fi tokkummaan biyya waloo ijaaraa jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora addaa dameewwan misoomaa hundarratti qabatee jiru dhugoomsuuf xiiqiin hojjechuu irratti argama. Safartuun milkaa'ina hojii keenyaas saffisattiin hojjennu dabaluun kalaqaa fi teeknooloojii fayyadamnee baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun jiruu fi jireenya uummata keenyaa boqonnaa isa haaraatti ceesisuuf bara haaraa kanatti humnaa fi tooftaa haaraan karaa qindoomina qabuun hojjennee warra waan karoorsee waliin raawwate injifannoos waliin dhandhamatu ta'uuf bakka jirutti qooda keenya gumaachuutu nurraa eegama. Caffeen Oromiyaas galmoonni misoomaa roga maraan qabaman akka milkaa'aniif bara darbee hordoffii fi to'annoo hirmaannaa hawaasaan deeggaramuun taasisaa tureen bu'aan argame olaanaadha. Itti gaafatamummaa heeraa fi uummataan kennameef giddugala taasifachuun jijjiiramni bu'uuraa gama dinagdeen hawaasummaa fi siyaasaan akkasumas misoomni haqa qabeessaa fi ariifataan naannicha keessatti akka dhugoomuuf fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuun aadaa uummata isaaf gale bahachuu irratti argama. Uummanni keenyas akkuma kaleessaa hirmaannaasaa daangaa hin qabneen mootummaa isaa cina dhaabbatee utubuu akka qabu carraa kanaan ibsa. Dhumarrattis har'a jala bultii bara haaraa guyyaa waloomaa irratti argamna. Tokkummaan keenya faajii injifannoo fi birmadummaa keenyaa waan ta'eef waliin taanee waan karoorsine hunda raawwachuun warra baranaa bara dhuftu injifannoon warra deebi'ee wal arguu akka taanu ibsa. Carraa kanaan uummata naannoo fi biyya keenyaan baga bara haaraa 2016 nagaan waliin nu gahe jecha barri haaraa dhufu kan nagaa gammachuu injifannoo fi badhaadhinaa akka nuuf ta'u hawwiin qabu ibsuun barbaada. Sa'aadaa Abdurrahman afyaa'ii caffee Oromiyaa Qaammeejaa bara 2015.